odeeffannoowwan ispoortii maddeen Awurooppaa irraa qindeeffadhetti gaafan ce'u mooyyuutii Manchester United kaleessa osoo hin eeggamin Ruben Amorim wajjin gargar ba'uunsaa ni yaadatama. Amorim waliigalteen bara 2027tti kilabicha wajjin isa tursiisuu ni qaba. Hanga bara 2027 jechuun mootii waliigaltee ji'oota 18 Old Traffordtti saafa. Haa ta'uutii garuu hooggantoota kilabichaa wajjin waliigaluudhaaf hin dandeenye. Ruben Amorim dhimmi waliigaltee isaan dhabsisan mootii dhimmoota jajjaboo sadii dhaadhamee jira. Dhimmoota jajjaboo kanneen sadan keessatti tooftaa taphaa Ruben Amorim fayyadamutti hooggansi kilabichaa hin gammanne. Sababni isaa mootii Ruben Amorim 3-4-2-1dha kan isaan fayyadamanii garuu hooggansi kilabichaa 4-3-3 akka isaan fayyadaman irra deddeebiidhaan gaafachaa turan. Keessumaa mootii daayireektara kubbaa miilaa kilabichaa ta'uudhaan hojjechaa kan jiran Jason Wilcox wajjiniin marii guddaa gochaati kan turan. Garuu Ruben Amorim dhimma kanatti giddu seentummaa kanatti hin gammanne. Isaan gonkumaa jijjiiruun barbaadan tooftaa taphaa isaanii kana. Kanaaf jecha mooyuutii inumaa yuutiidhaan Ruben Amorim bira darbanii hooggansa kilabichaa doorsisuu qabanii yoo hin taane gadadhiisa malee ani tooftaa taphaa koo hin jijjiiru jechaati kan isaan turan jedhamee jira. Kanaanis hooggansi kilabichaa boordiin kilabichaa erga mari'atee booda Ruben Amorim hojiirra kaasuudhaaf dirqamaniitti jiru jedhamee jira. Dhimmi tokkoffaan tooftaa taphaa yoo ta'u lammaffaan ammoo yuutii qabxii dhabuu kilabichaati. Kilabichi bara dorgommii darbe sadarkaa 15ffaatiin xumuree jira. Kun mootii seenaa Manchester United waggoota 50 keessatti qabxii gadi aanaa ture. Bara dorgommii darbe kan galmeesse bara 1974 gara Championship Englanditti gaafa bu'u qabxii akka sanaa galmeesse ture. Garuu mootii bara dorgommii darbe irra deebiidhaan qabxii gadi aanaa akka sanaa galmeesse. Kilabichi obseetoti tursiisee boodarra mootii bara dorgommii kana sadarkaa 6ffaarratti argamanii jiru malee Premier League Englandini fooyya'insi garicha keessatti mul'achaatiin jiru. Guddinni akka gareetti jiru baay'ee dadhabaa waan ta'eedhaafi Amorim jijjiiramni inni tooftaa taphaa fayyadamaa jiru kanaatiin fidu bara 2028 waggaa 150ffaa kilabichi gaafa kabajatu waancaa Premier League England argachuudhaaf hin madaalu waan ta'eedhaaf kunis akka sababaatti qabxii dhabuun kilabichaa akka sababa lammaffaatti yoo ka'u inni sadaffaan ammooti akaadaamii kilabichaa keessaa taphattoota baan fayyadamu irratti Amorim duubatti jedhee jira dhamee jira. Keessumaa taphattoota bara dorgommii kana liigichaan isaa ta'u akkasumallee dorgommiilee akka dorgommii biraa keessa hin jiru normaali. Dorgommii Carabao Englandin dursee Grimsby dorgommicha keessaa beeyte ture hagayyaa keessatti. Garuu walumaa galatti bara dorgommii kana taphattoota akaadaamii Manchester keessaa bahan tokkollee jalqabarraa hiriirtotaatiin fayyadamne. Kun immoo akaadaamii kilabichaa keessatti immoo Manchester United yoo xiqqaate taphataan garicha keessa akka argamu yookaan immoo akka jiraatuudhaaf fedhii kan inni qabu. Garuu Ruben Amorim sana gochuu hin dandeenye. Keessumaa taphattoota akka Kobe Mainoo faan sakkaataan itti qabaatiin jiru sirrii miti jedhamee jira. Akkasuma mootii dhiyeenya kana mootii waa'ee Patrick Dorgu faa akkasumallee Obi Martin faa wanti inni dubbate gaarii waan hin taanedhaafi kunillee akaadaamii kilabichaatiif ilaalchi Amorim qabu mataansaa laafaa waan ta'eedhaaf sirrii wanta hin taanedhaaf jecha dhimmoonni kunneen jajjaboo sadanii Amorim irratti murtee akka dabarsanidhaaf akkasuma mootii tooftaa taphaasaa jijjiiruu diduunsaa mootii inni guddaan isa kana dhadhamee jira. Kana alatti mootii jijjiirra taphattoota irratti illee waliigalteen dhabamuun ni jira dhadhamee jira. Keessumaa mootii Benjamin Sheshko RB Leipzig irraa paawundii miliyoona 73 gaafa Manchester United mallatteessifatu taphataa kana caalaa Ruben Amorim Ole Watkins umrii 29 irratti argamu Premier League England keessatti muuxannoo qabu osoo naaf iddanii naaf wayyaa jechuudhaan hooggansa kilabichaatti himatee ture dhamee jira. Garuu mootii hooggansa kilabichaa sana caalaa Ole Watkins umriin isaa deemee jira. Garuu Benjamin Sheshkooni adeemsa keessas Premier League England wal baraanii deema umriin isaa 22 irratti argama waan ta'eedhaaf taphataa dargaggeessa kana wayya jechuudhaan isa filatanii sana caalaa garuudha. The Athletic kan odeeffannoo dhiyeenya qabateetiin bahee amma wal dhabdeen isaanii Sheshko irratti aga sana mara waliin dhabnee garuu iddoon isaaniitti wal dhaban waa'ee San Lamen akkasumallee Emiliano Martinez jedhamee jira. Yoo xiqqaate Ruben Amorim goolii eegaa muuxannoo guddaa qabu Emiliano Martinez Aston Villa irraa naaf mallatteessaadhaan itootti gaafatanii turanii garuu mootii isaan hooggansi kilabichaa mootii lammii Belgium San Lamens Belgium mallatteessifachuudhaaf kan isaan filatanii kun mootii Amorim abdii kutachiisee jira. Bara dorgommii kana gaafa eegalu gammachuun qabu jechuudhaani The Athletic odeeffannoo inni qabatiin bahee kanaadha kan inni agarsiisu. Jijjiirraa taphattoota amajjii kanaatiinis taphattoota akka Antooni Semenyo faa
akka mallatteessaniif gaafatee ture garuu mootii Antooni Semenyoon filannoon isaa Manchester City ta'e United caala akkasumallee taphattoota akka Mark Gay fan wajjin illee maqaan isaa Manchester United dhiyeenyatti dhaamaati kan ture taphattoota Manchester inni barbaadu taphattoota tooftaa taphaa 3-4-2-1 ta'u caala Manchester United kan tooftaa taphaa 4-3-3 ta'uudha kan inni filachaatiin jiru kun mootii Ruben Amorim hin gammachiisne akkaataa kanaan kan deemta yoo ta'e lakkeen kilabichaan gadhiisee baa jechuudhaan guyyoota lamaan darbanitti dubbachaati ture dhamee jira egaa tokkas jette jechuudhaan hoggansi kilabichaa mooyuuti Ruben Amorim hojiirraa kaasee jira Ruben Amorim hojiirraa kaasuun mootii Manchester United paawundi miliyoona 25 hanga miliyoona 30tti kaffalchiisuu danda'amee jira sababni isaa mootii beenyaa isaatiif paawundi miliyoona 10 ol kaffalaa kan irratti Sporting Lisbon irraa gaafa isa mallatteessifatu naannoo paawundi miliyoona 10 ol kaffaliitti ture amma kun gaafa walitti daddabalamu gatii beenyaa wajjin gaafa walitti daddabalamu naannoo paawundi miliyoona 30tti dhiyaatu Manchester United Ruben Amorimiif qoba dhafuu akka danda'u odeeffannoon Zamirar qabateetti beekan inni akeeku ndumaafuyuuti amma Manchester United tapha boru Burnley wajjin Premier League Englandin taphatuun taphata sarara gidduu duraanii kilabicha Darren Fletcherin durfamaa kan taphatuun ta'a garuu Manchester United amma qalbiin isaa bakka lama ta'ee jira dhamee jira yookaan leenjisaa yerootiin bira dorgommii kana xumuru yookaan ammoo leenjisaa dhaabbitiin baricha xumuruudha kan filachaatiin jiru kanaaf ammoo leenjisaan duraanii kilabichaa fi taphataan duraanii kilabichaa Ole Gunnar Solskjaer gara Manchester deebi'uudhaaf fedhii guddaa qaba dhamee jira tarii kana mootii amma hoggansi Manchester United itti yaadatee jiru Solskjaer finniitooti hanga xumura bara kanaatitti yaalle sana boodatti mootii leenjisaa dhaabbii ganna dhufu barbaadachuu wayyaa waan jedhutti qalbiin isaanii ni jira dhameetii jira yookaan mootii leenjisaa dhaabbiidhaan barbaadan keessaati kam akka ta'e ifatti wanti isaan kaasan hin jiru garuu mootii leenjisaan Crystal Palace Oliver Glasner akkasumallee kan Fulham Marco Silva faanis maqaan isaanii wajjin Manchester United wajjin kaati jira leenjisaan Bournemouth Andoni Iraola akkasumallee Xavi Hernandez leenjisaan Olympique de Marseille leenjisaa jiran kan duratti Brighton keessatti hojii gaarii kan hojjetan ture Roberto Di Zerbi faanillee maqaan isaanii Manchester United wajjin kaatiin kan jiranidha garuu mootii hanga United Manchester United filannoo isaa adda hin baafanne jedhamee jira garuu mootii sa'aatiiwwan itti aanan akkasuma yoo hin taane mootii guyyootan itti aanan kana keessatti Manchester United murtee irra ga'uudhaan leenjisaa Edo Ole Gunnar Solskjaer bu'u yookaan mootii leenjisaa hanga xumura bara dorgommii kanaatti kilabicha xumursuu danda'u filachuudhaaf fedhii akka inni qabu odeeffannoo baatiin jira ni agarsiisu Johnny Evans taphataan sarreessaa duraanii kilabichaa mootii Edo gargaara Darren Fletcher ta'uudhaani tapha boruu kana irratti Manchester United garee leenjistoota Manchester United keessaati tokko ta'uu akka danda'u odeeffannoowwan baatiin jiran ni agarsiisu. Garuu odeeffannoo biraatti gaafa mootii miidhama taphattootaatti wal qabatee gareen Pep Guardiola Manchester Cityin amma qormaata hamaan isa mudatee jira jechuun danda'ama. Taphattoota sarreessaa durattuu yuduri sarreessaa Manchester City hanqina guddaa qaba amma taphattoonni sarreessaa lama jalaa miidhamaniiti jiru. Ruben Dias yoo xiqqaate torbe 4 hanga 6 tapharraa fagaachuu akka danda'u Pep Guardiolaan ifoomsaniiti jiru akkasuma Joshua Guardiola mootii yeroo ji'ootaan lakkaawamuuf tapharraa fagaachuu akka danda'u Guardiolaan himaniiti jiru kun immoo taphattoota murteessoo kilabichaati taphattoonni kunneen Ruben Dias waggoota lamaan kana gahumsaa gadi bu'aa haa deemu iyyuu malee taphattoota sarreessaa irratti milkaa'ina garee Pep Guardiola waggoottan 4 walixaan sadii shaampiyoonii England ta'an irratti gaheen isaanii baay'ee olaanaa ture amma taphataan kun ji'oota torbeewwan jaaf yoo xiqqaate tapharraa akka fagaatu Guardiolaan himaniiti jiru akkasumallee John Stones ammas miidhamarra jira yeroo hangamiitiif tapharraa akka inni fagaatu hin beekudhani jiru waa'ee John Stones ammooti kun gaafa walitti dabalamu sarreessaa Pep Guardiola duraayyuu haphii ture ittumaayyuuti baay'ee haphisaadhameeti kan eegamu kun mootii Arsenaaliif deeggartoota Arsenaaliif oduu gaariidha jechuun danda'ama sababni isaa mootii waggoottan 3 darban Waancaa Arsenaal fudhachuudhaaf dhiyaachatiin ture Pep Guardiolaatiin garee leenjuu Manchester Cityin harkaa buufachaati ture waan ta'eedhaaf amma gareen Pep Guardiola mootii humna guutuu kan hin qabaanne yoo ta'e morkii waancaa amma Arsenaal garaagarummaa qabxii 6tiin Manchester City caaleetootiin dursaatiin jiru Arsenaal amma hiree shaampiyoonummaa isaa ofiif akka murteeffatuudhaaf carraa isaa qofii danda'a waan ta'eedhaaf deeggartoonni Arsenaal kanatti tarii gammadoo ta'uu ni danda'u jedhameeti kan eegamu. Kanatti mootii miidhama taphattootaatti wal qabatee Trent Alexander-Arnold tapha Real Madrid darbii Madridin Atletico Madrid wajjin waancaa mo'amtoota Awurooppaa Spain wajjin taphatan irratti garicha keessatti hammatamuu isaa himameeti jira miidhamaan tapharraa fagaatee akka ture ni beekama. Trent Alexander-Arnold boruudhaaf kamisa
keessa dhufuudha kilaboonni kunneen lamaan waancaa mo'amtoota Spain kan walakkaa xumuraatiin kan wajjin taphatanii kun mootii Xabi Alonsootiif oduu gaarii ta'uu danda'a garuu mootii Kylian Mbappeen taphataa murteessaa warra Madridistaa mootii tapha kanaaf sababa miidhamaatiin garichaan alaa akka inni ta'e odeeffannoowwan Spainitti baatiin jiran kan akeekanidha. Chelsea arganna gara lixa London irraa eegaluuti Chelsea Liam Rosenior leenjisaa garee kilabichaa gochuudhaan hanga bara 2032 yookaan mootii waliigaltee waggoota 6 fi walakkaa kenneeftii jira. Mallatteessee jira ifatti leenjisaa kana Chelsea taphattoota dargaggeeyyii ta'an gaafa mallatteessifatu waliigaltee waggaa 7 waggaa 8 kennaatiin akka turanii beekama. Ammas waliigaltee waggoota 6 fi walakkaatiin lammii England umuraa 41 irratti argamu Liam Rosenior mallatteessifachuusaa har'a ifatti beeksiseetii jira. Liam kan duratti kilaboota akka Hull City akkasumas Derby County Championship England keessatti leenjisee jira. Strasbourg keessatti mootii Jotan 18 darbaniif leenjisee jira. Bara dorgommii darbe liigii Firaansiin sadarkaa 7ffaatiin xumureetti hirmaannaa Conference League Europa kilabicha akka argatu godhee jira. Bara dorgommii kanallee akkasuma kilabichi sadarkaa 7ffaa irratti osoo argamu Strasbourg wajjiniin gargar bahuudhaan gara London deemee jira. Leenjisaan kun osuma jennu garuu deeggara Manchester United akka ta'e dubbachaati kan ture. Amma garuu leenjisaa Chelsea ta'uudhaan waliigaltee waggoota 6 fi walakkaa Stamford Bridge tursiisuuf mallatteessee jira. Leenjisaan kun amma tapha isaa jalqabaa kan dursu tapha FA England sanbata dhufu Chelsea Charlton Athletic wajjin taphatu irratti kilabichaan dursa deemeeti kan eegamu garuu tapha Premier League England walakkaa torbee kanaatti Chelsea taphatu fi qaqqabamee jira. Sababni isaa mootii dhimmoota waraqaa hojiitiin wal qabatu xumuratu waan ta'eedhaaf hanga sanatti leenjisaan tapha Manchester City wajjiniin goolii tokko taphaan irratti dursa akaadaamii kilabichaa leenjisaatiin kan jiru ammas tapha lammaffaa Chelsea ni dursa jedhameeti kan eegamu. Liam Rosenior kilaba waancaa injifachuudhaan seenaa boonsaa qabu Chelsea leenjisuudhaaf muudamuu kootti nan boonaa jechuudhaan erga waliigaltee isaa mallatteessee boodatti dubbatee jira. Osuma jennu leenjisaan kun kan duratti waggoottan 10 fi The Guardian gaazexaa Englandiif kan inni hojjechaatiin ture barreessaati kan ture. Amma garuu hojii leenjisummaatiin illee kilaboota xixiqqoo akka Hull City akkasumas Derby County keessatti hojii eegaluyyuu malee amma Strasbourg keessatti gareen inni ijaare Chelsea akka ija irra buufatu godhee jira. Strasbourg fi akkasumas Chelsea abbootii qabeenyaa tokkoon kan hoogganamanii kanaaf jecha Chelsea leenjisaa kana salphumatti argachuudhaaf danda'eeti jira. The Guardian osuma jennu seenaa bara dheeraa qaba. Seenaa waggoota 204 gaazexaa qabuudha jechuun danda'ama. Dura Manchester Guardian jedhamuudhaan bara 1821 kan hundeeffameetiin ture. Erga sanaas mootii bara 1959 mootii The Guardian jedhamuudhaan moggaafame. Waggoottan 10 mootii Liam Rosenior gaazexaa kanaaf barreessaati kan ture. Sana boodatti mootii gara dhimmoota kubbaa miilaa irratti kan barreessaatiin ture. Sana booda mootii kilaboota akka Derby County Hull City wajjiniin hojii hojjeteen gara Strasbourg lammii gara France deemuudhaan hojii achi keessatti hojjeteen mootii amma kilaboota gurguddoo addunyaa kanaa keessa tokko kan ta'e Chelseadhaaf waliigaltee waggoota 6 fi walakkaa mallatteessee jira. Osuma jennu Enzo Maresca illee waliigalteen bara 2029tti Stamford Bridge isaan tursiisuu ni qabu ture. Garuu mootii waliigaluu dadhabuu isaaniitiin wal qabatee kilabicha wajjiniin waliigalteedhaan gargar ba'uun isaanii ni yaadatama. Marescaanis har'a maatii Chelseatiif ergaa dabarsaniitii jiru. Gulaalli Conference League Europa irraa eegaluudhaan Chelsea leenjisuun eegalee jechuudhaan dubbatanii jiru. Enzo Marescaan imala kana namooti hirmaannaa Champions League Europa argannee jirra. Conference League Europaatiin immoo shaampiyoonii taanee jirra. Akkasumallee waancaa kilaboota addunyaatiinis shaampiyoonii ta'uudhaan Chelsea kilaba akka Chelsea iddoo isaaf maluun gaheetan jira. Kanatti immoo nan gammada. Kanaaf ammoo taphattoonni koo akkasumallee deeggartoonni gaheen isaanii olaanaadha waan ta'eedhaaf isnan galateeffadhaa jechuudhaan Enzo Marescaan har'a ibsa baasaniin himaniitu jiru. Kanaaf deeggartoota Chelsea illee nagaa dhaammataniitu jiru. Enzo Marescaan namoota qaama milkaa'ina kana keessatti mootii yookaan mootii imala kana keessatti wajjin yeroo dabarsine hundumaaf iyyuuti galatan qaba jechuudhaan Enzo Marescaan dubbatanii jiru. Odeeffannoon keenya ispoortii maddeen Afrikaa irraa qindeeffannetti gaafan ce'u waancaan Afrikaa qopheessummaa Morokootiin magaalota 6 istaadiyeemota 9 keessa dorgomaatiin jiran hamma biyyoota nuusa xumuraatiif qaqqaban adda baasatii jira. Har'a mootii biyyoota afran keessaa 2 gara nuusa xumuraatti darbuu isaanii kan itti mirkaneeffatan. Walumaa galatti mootii biyyoonni 8 dorgommii waancaa Afrikaa kanaatti nuusa xumuraatiif qaqqaban adda ba'uudhaan kan beekamanidha ta'a. Har'a mootii kan taphoottan guyyoottan 3 darbanii caalaa murkii cimaan irratti mul'atadhame kan eegamu taphni Aljeeriyaa fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo akkasumallee Koot Diivaar shaampiyoon dorgommichaa fi Burkinaabe murkiiwwan ciccimoo waancaa Afrikaa har'a mul'atan keessaati jedhameeti kan eegamu. Sa'a tokkorraa eegaluudhaan
taphni shaampiyoonii bara 2019 Aljeeriyaa fi shaampiyooniin baay'ee turteerti bara 1970 keessa shaampiyoonii kan taate Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo amma erga shaampiyoonii taate waggoonni 51 darbaniitii jiru yeroo sana Koongoo osoo hin taane Zaayir jedhamteeti waamamaatiin kan turte erga sanaas mootii Mobutu Sese Sekoon maqaa ishee jijjiiruudhaan gara Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti jijjiiruun isaanii ni yaadatama erga sanaas waancaa Afrikaa kanaan shaampiyoonii taateen beektu Koongooni har'a Rabat Stadium Mulay Abdallaatti murkiin isaan godhan gaman manne eegama Vladimir Petkovic kan leenjitu Aljeeriyaan erga bara 2019 Jamal Belmadiitiin leenjaa shaampiyoonii taate asitti yeroo jalqabaatiif shaampiyoonummaatti deebi'uudhaaf bara kana gahumsa agarsiiste gahumsa ajaa'ibaati jechuun danda'ama taphoota ramaddiitiin taphoota sadanuu injifachuudhaan biyyoota ramaddii isaan irraa darban keessaati Aljeeriyaa fi Naayijeeriyaa qofaadha biyyoonni taphoota sadanuu injifachuudhaan qabxii 9 sadarkaa tokkoffaatiin ramaddii isaan irraa darbanii Aljeeriyaan gahumsa kana mootii marsaa mo'atanii darbuu kanaan ni agarsiiste kan jedhu Riyaad Mahresiin durfama kan eegamu ni ta'a Aljeeriyaan taphoota sadan taphatte hundumaa injifachuudhaan tapha sadan kanaatiin goolii 7 galchitee jirti morkattoota ishee irratti biyyoota akka Burkina Faso akkasumallee Suudaan fa'aa wajjin ramadamuun ishee ni yaadatama goolii tokko qofatu mootti galee kanaaf sarara fuulduraa goolii hedduu ni galchaa tisni mootiif cimaa akka ta'e kana keekuudha kana keessaa gooliiwwan 7 isheen galchite keessaa Riyaad Mahrez gooliiwwan 3 galchee jira sanumaa immoo tapha ramaddii xumuraa biyyattiin taphatte irratti boqonnaa kennaniif turan Vladimir Petkovic kanaaf taphoota lamaan goolii 3 galchee jira Riyaad Mahrez Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo wajjin namooti morkiin gooteen riikardii fooyyee qabdi taphoota 7 taphatteen biyyattiin Koongoo wajjiniin sana keessaa tapha 3 injifachuudhaan 4 namooti qixaan xumurte Koongoo irratti riikardii fooyyee akka isheen qabdu kana keekuudha Koongoon hangonaatti Aljeeriyaa mo'atteen beektu tarii har'a morkiin isheen gootu kan eegamu ni ta'a akkasumallee taphootaan afran darbanii biyyoonni lamaan tapha wajjiniin taphataniin qixaan kan xumurame taphootaan afran darban kana keessaa immoo 3 tapha madaalii gahumsaa kan tapha michooma ture kanaanis goolii tokko qixaan xumuranitti jiru baroota dhiyoo kana keessa Koongoon Aljeeriyaa wajjiniin qabxiin isheen qabdu fooyya'insa akka qabu kana keessa dhiyoo xiqqaatee mo'atamne akka jechuuti waancaa Afrikaatiin namooti yeroo xumuraatiif kan Aljeeriyaan Koongoo mo'atte bara 1988 ture erga sanaasitti waancaa Afrikaatiin walitti dhufanii hin beekanii kanaaf har'a waggoota dheeraa booda morkiin isaan gara nusa xumuraatti darbuudhaaf godhan gamanumaan kan eegamudha gareen Sebastian Desabriitiin leenjitu Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo taphoota ramaddii taphatte irraati Senegaal wajjiniin goolii tokko qixaan kan xumurte nalatti taphoota lama mo'atteeti jirti qabxii torbaanis sadarkaa lamaffaatiin xumurte Senegaalitti aantee jira Senegaal garaagarummaa goolii tokkootiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo caaluudhaan sadarkaa tokkoffaatiin yoo dabartu Koongoon immoo xaantee lammaffaadhaan dabartee turte gooliiwwan 5 galchitee jirti kana keessaa mootii goolii tokko qofaadha kan itti galee sanumaa mootii kan Senegaaliin Sadio Maaniin goolii ishee irratti galcheen latti taphoota lamaan goolii osoo hin keessummeessin baate Koongoon kanaaf kunillee garee cimaa qabaachuu ishee kan akeekudha jechuun danda'ama. keessumaati bara 2015 sadarkaa sadaffaatiin kan xumurte nalatti waancaa Afrikaatiin baraas dhiyoo kana keessa riikardiin isheen qabdu baay'ee laafaadha Koongoon sana fooyyessuudhaaf ammoo garee cimaa qabdi jechuun danda'ama Koongoon bara dorgommii kana taphattoonni akka Cedric Bakambu Gael Kakuta umrii 34 irratti argamu sarara gidduu irratti taphataan taphatu akkasumallee Noah Sadiqi Sunderland keessatti qindoominni Granit Xhaka wajjin uume kan ajaa'ibaati jechuun danda'ama garee Libris gahumsa bara dorgommii kana agarsiisaa jiru keessatti taphataan umrii 21 Belgium Brussels dhalate kun Koongoodhaaf illee gumaacha guddaa baachaati kan jiru akkasumallee taphataan duraanii Manchester United fi amma West Hamiif taphachaa kan jiru Arowaan Bisaakaa faan illee Koongoo keessa jiru taphattoonni ciccimoon hedduutu jiru taphattoonni biyya alaatti dhalatanii biyyoota akka France Belgium England dhalatanii tooti amma Koongoodhaaf taphachaatiin jiran baay'ee isaanii jiru waan ta'eedhaa fi Koongoon amma gareewwan ciccimoo waardii Afrikaa keessaa tokkodha jechuun danda'ama keessumaa mootii taphoota gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Afrikaa irratti biyyoota akka Naayijeeriyaa fa'aa mo'attee darbuun ishee ni yaadatama biyyoota akka Kaameruun fa'aa mo'attee darbuun ishee ni yaadatama kun immoo cimina garee Sebastian Desabriitii fi akeektuu gaarii jechuun danda'ama Desabriin bara 2022 leenjisaa garichaa ta'uudhaan gara Koongoo erga dhufan asitti garicha adeemsa keessa fooyyessaati kan isaan jiranii waancaa Afrikaa darbeen immoo hanga sadarkaa Afuraffaatti gaaniitti tura waan ta'eedhaa fi amma immoo sadarkaa sanaa oliidha kan isaan irraa eegamu dhumaan fuuti har'a Aljeeriyaa wajjin morkiin isaan godhan morkii cimaa ni taadhameeti kan eegamu Vladimir Petkovic lammiin Bosniyaa bara 2024 irraa eegaluudhaan Aljeeriyaa leenjisaatiin jiran garee sirrii
xiqqindaa'ee dhaniiti jiru Koongoo jedhaniiti jiru gaheen mootii Sebastian Desabrites garee kana keessatti ni mul'ata jechuudhaan yoo himan garuu nuti garee kana injifachuudhaaf qophiidha jechuudhaan dubbatanii jiru Vladimir Petkovic tapha kanaan duratti yaada kennanii lammii France Sebastian Desabris mootii of madaaluu fi akkasumallee of fooyyessuudhaaf tapha cimaa waan ta'eedhaaf nu fayyada jechuudhaan dubbatanii jiru garuu mootii dhiibbaa jabaa nurra hin jiru jechuudhaan Sebastian Desabris tapha kanaan duratti dubbatanii jiru markiin isaan godhan mulkii cimaanii taadhameeti kan eegamu har'a halkan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan mootii Marrakeshitti morkiin biyyoota Lixa Afrikaa darbii Lixa Afrikaa jechuun danda'ama Côte d'Ivoire champion dorgommichaa akkasumallee Burkina Faso morkiin isaan godhan ani eegama biyyoonni kunneen lamaan daangaa isaaniitti irraanii kiiloomeetira 545 wal daangessu biyyoota ollaa waliitis kanaaf morkiin isaanii morkii kubbaa miilaatiin alatti morkii darbii ni taadhameetoti kan eegamu darbiin mootii morkiiwwan kilaboota yookaan biyyoota biroo caalaa xiqqoo morkii jabaanii taadhameeti kan eegamu kanaaf morkiin Elefantes arbootaa fi akkasumallee Stallions farda hin kolaane akka jechuuti warri Burkina Faso maqaan masoo isaanii kanaadha nuuf morkiin isaanii halkan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan kan eegalni ta'a biyyoonni lamaan kan duratti dorgommii walitti dhufanii yeroo 20 waliin taphatan keessaati Côte d'Ivoire yeroo 8 mootee jirti yeroo 9 moqxaan xumurtee yeroo 3 mootee Burkina Faso xumurtee ragaalee lakkoofsaa kun Côte d'Ivoire Burkina Faso irratti seenaa gaarii akka isheen qabdu kan akeekudha jechuun danda'ama yeroo sadaffaadhaaf waancaa Afrikaatti namooti har'a kan walitti dhufanii kan duratti bara 2010 akkasumallee bara 2012 tapha ramaddiitiin walitti dhufaniiti turanii har'a mootii waancaa Afrikaatti yeroo sadaffaadhaaf walitti dhufu leenjisaan garee biyyaalessa Côte d'Ivoire Emerse Fayen seenaa durii caalaa amma tooftaa taphaa fi akkasumallee cimina qaamaa gareen keenya qabutu murteessaa jechuudhaan dubbatanii jiru kanaaf seenaa darbeen of dagachuu hin qabnu yaada dura kan kaasanii Brahima Traoreen leenjisaan garee biyyaalessa Burkina Faso mootii shaampiyoonii Afrikaa wajjiniin taphannaa garuu mootii nuti xumuraaf gahuudhaaf gara Morocco kan dhufne kanaaf biyyoota ciccimoo akka Côte d'Ivoire fa'aa injifachuutu nurraa eegama sana kan yaadnu yoo ta'e jechuudhaan dubbataniiti jiru kanaaf mootii qophoofnee dhufnee jirra jechuudhaan Brahima Traoreen leenjisaan garee biyyaalessa Burkina Faso dubbatanii